Dunia Oromia Media Network dhaqabu marattu nageenya keenyas na dhaqabu jenna daawwattoota Oromia Media Network yoo yaa ashama akkam jirtu oduuwwan saatii kana qabannee dhiyaannee jirra oduuwwan kan isinitti himu Abrahaam Birruuti. Ajjechaawwan sukkanneessaa fi hidhaawwan Oromiyaa keessaa hammaachaa jiru. Ajjechaawwan gara jabinaa kanneen hordofee namoonni dallansuudhaan miira isaanii fuula miidiyaalee hawaasaa irratti ibsachaa jiru. Marsaaleen hawaasaa fi miidiyaaleen illee maal jedhu Guyyoo Waariyoo dabalata qabu. A message to Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed. Sagaaf lama godii Wallagga lixaana Ganjii dargaggoo Laallisa Tafarii jedhamanidha keessa baasanii jeesoon reeffisa sharaan marame maatiif kennan. Dhimma kanarra gaaffii BBC'n afaan Oromoo dhiyeesseef deebii kennan bulchaan godii Wallagga lixaa Beeliyaas Uumataa amma gamaggam hojii misoomaa qonna carraa hojii uumuuf jirra. Isaan kanarratti osoo na gaafatte wayi jechuun dhimma gaafatameef deebii kennu diduun BBC irra bilbilchufaan. Caamsagaaf jaaloltooti mootummaa hojjeta waldaa hojii gamtaa Oromiyaa nam Muhammad Amin Siraaj jedhamu waajjirri isa magaala Hararitti argamu keessa donnuu jiru maqaa koronaatiin shakkamti jedhuun qabanii hidhuun guyyoota furiin duub jechuun caamsagaaf 10 reeffisa bineensaa nyaatam naannoo magaala Baabbilee qunnaan bultootaan arga. Godii Wallagga lixaana laalloo Asabii gand Keelaay Birbira jedhamutti immoo haadha ijoollee afurii Addamsaalu guddataa daa'ima waggaa tokko waliin obrukee jirtu rasaasaan dhaanii jeesan. Abbaa warra hojumnaatiin maatii bulfatoo deebi'ee jedhu jaartiin isaa ati ijoollee afurii rasaas daba cubbuu kaloltoota mootummaatiin dhukaafameen jala jeefamuun karaa fuula miidiyaalee hawaasaa gulaan gargaarsi GoFundMe jedhamu godhamuufi jira. Hidha seer malee ulee aadaan qabne dab siyaasaa maafi jechaan suukaneessaan guutuu Oromiyaa waan dhuunfatti fakkaata. Gujii Wallaggaaf Booran dabalatee waan biraa jireenya uummata Oromiyaa keessatti akka jaba dinqamuun manneen dabar bulchiinsa wayyaanee waan deebi'an fakkaata. Dubbiin namooti loltoota mootummaatiin ijjeefamanii gatamuutu ijoo miidiyaalee hawaasaa ta'uun reeffi namooti ijjeefamanii dabre viidiyoo of suuraa yookaan billichiin laafuu namatti hin tolfuul miidiyaalee hawaasaa dhuunfachuun rakkoon Oromoon kee bultee ka'uu jirta gama kulfaattinam wal gaafachiisuu jira. Miidiyaaleen hawaasaa miidiyaalee idileetiif soorata war dhiyeessu waan ta'aniif yaad miidiyaalee hawaasaa tokko tokkisan biraan ga'uuf murteessan. Gochooti diinummaa uummata keenyarra raawwatamuu jiran keessa muraasi kan kajedhu Jawaar Mohammad viidiyoo jecha Laallisa Tafarii irra BBC'n hojjetu qooduun gabaas BBC hordoftoota isa daawwachiise. Ameerikaa kutaa bulchiinsa Minisootaa poolisiin adiin tokknam gurraachi irratti ajjeecha sanyummaa raawwatu. Uummati labsii giti koronaa cabsee jige ba'uun gocha kana dheeffate morme. Maal jechuufaan biyya keenya keessatti Oromoo irra wanni raawwatamuu jira kana ol malee kana gadi miti kajedhu gameessi miidiyaalee hawaasaa Yaayya Basheer. Gaaf roorroon guutirraan dhangalaatu. Koronaas ta'e labsii yeroo muddama uummatidha jilbiibbii tabbisuu hin danda'a jechuun daba Ameerikaa godhamtee dhugala Oromoo keessatti ta'uu jirtu wal fakkeesse. Loltoonni mootummaan bobbaasman jireenya obbo Abdulaziz Mahammad dhaqanii haadhiman isaa adde obsee dabalaa giddiin gudeedan. Obboleessi abba mana obbo Zakiir Mahammad kan jedhamu qaqqabee loltu seenee cuuphee waraane gottotee gad baas. Kan booda loltooti alar dhiphaa turan dhukaas bananii obbo Zakiir cinaachi gubba rukutuun adde obsee immoo mataaf gara gubba rukutan. Adde obseen battala duutu obboleessi abba manisii obbo Zakiir ammaaf lubbuun hafeera. Miidiyaaleen dhimma kanarra gabaasu barbaadan maatii argachuu dandeetti kajedhu Dr. Ittaanaa Haftee duul guddaa mootummaa Abiy Ahmed irra dursee bankaabii mastigoo jabeessuun jilaan deemuu jira. Warri dhimmi jecha namoota Oromiyaa guutuu keessatti ta'uu jira kanarra yaada kennuu jiran kadhibiin qondaala baa'ootiif waan lola taqanii agafa turan. Lataan abbaman Addamsaaluu hata obbo Miratee Maanee dubbise ture. Sagaleen isa baay'ee dadhabee jira. Lapheen isa gaddaan cabeera. Utubaman qootina jala galaafatan. An dhukkubsataa ijoollee kan guddisuuf humni qabu. Uummati Oromoo akka na gargaar dhaamsinaa dabarsa jechuun irra akkaawunti maatiin kun ittiin gargaaramtu yoo qoodu. Hidhama siyaasaa duraatiif miseensi abaa'oo lammi beenyaa ammoo ammaati qote bulaarra dhaladha. Haqa dhabuun agama akka namni jireenya korra argan guddaadha. Haqni hiyyeessotaaf warri humni hin qabne akka dhokateen hafneef qabsaa'uun dirqam jechuun dhaamsi dabarfata. Warri mootummaa deeggaruun beekaman jecha namoota kanarra fuul Facebook irra waan isaan jedhan wamaan gaarra. Fuulli miidiyaalee hawaasaa garuu gadda. Aariif arrabsoo mootummaarra godhamu waan dhibbat fakkaata. From hundreds of mostly young ethnic Oromo men. Ajjechaa fi sarbamni mirga namoomaa Oromiyaa keessatti amma raawwatamaa jiru kan kanaan duraarra adda jedhu ogeeyyiin seeraa OMN dubbise haalli akkanaa biyya gara diigumsaatti geessu malaa jedhanii jiranii Abdusalaam Hasan ogeeyyii seeraa dubbisee jira.
Jijjiirama qabsoo uummataan dhufeen biyya kana gara dimokiraasiitti ceesuun abdii olaanaan eegamaa ture. Hidhaa jechaa fi reebichi uummata irratti raawwatamu yeroo irraa yerootti babal'ataa dhufuun yaaddoo uummataa dabalaa akka jirutu himama. Biyya mootummaa heeraa fi seera ittiin bultu qabdu takka keessatti shakkamaan to'annoo seeraa jala oolfamee akka ittiin shakkameef mana murtii dhiyaatee murtoo isaan malu akka argatu taasisuun adeemsa ta'e osoo jiru faallaa kanaan bakkeewwan garaagaraatti nama to'annoo seeraa jala oolfame osoo hin hafin ajjeesanii daandii irratti darbachuun egeree biyya kanaaf sodaa guddaa uumaa jira jedhu ogeeyyiin seeraa. Yuunivarsiitii Walqixxeetti barsiisaan seeraa Abdullaa Abdulqaadirii fi Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaan seeraa Obsinaan Girmaa'ee tarkaanfiin hidhaa fi ajjeechaan ajaja mana murtii malee raawwatamu faallaa heeraati jedhan. Nama harka poolisaatiin qabamee waajjira poolisaatti eegalee haartee booda shakkamaadha kootu to'atamee qorannoodhaaf barbaadamte jedhamee waamamanii namni ajjeefamee iddoo adda addaatti kan darbamu argaarra. Fakkeenyaaf Harargeettoonni ta'ee godinaalee Wallaggaa adda addaa keessatti gidduu kan hundi ta'aru waan akkasii agarsiisa. Kuni ifatti heera biyya kanarrallee seerota adda addaa seerota yakkaa fi seerota biroo irratti illee ifatti akka ta'etti seerota addunyaa kan Itoophiyaan mallatteessite kan adda addaa irratti illee ifatti akka ta'etti yakka gurguddaadha. Kiraan dhaginisumaan itti galanii ifatti lafa taa'e. Isa kamiiniyyuu seera idil addunyaa Itoophiyaan mallatteessite keessattis ta'e seerota biyya kana kanneen akka seera yakkaa, heeraa fi labsiiwwan adda addaa keessatti namni yakkaan shakkame yookiin namni yakka raawwatan yakka harkaa raawwate jedhamee to'annaa seeraa jala oole tokko miidhaan kamiyyuu irra gahuu akka hin dandeenye tumamee jira. Heera mootummaa keewwata 18 jalatti akkasumas immoo mirgi lubbuudhaan jiraachuu keewwata 25 jalatti ifatti tumamee jira. Qaamoleen hojii raawwachiiftuu mootummaa fi caasaaleen nageenyaa tarkaanfii dhiittaa mirga namoomaa irratti fudhataniin itti gaafatamuu dhabuun yakki kun ammas akka hin dhaabbanne carraa uumeera jedhan ogeeyyotni kunniin. Itti gaafatamu hin jiru. Qaamni mootummaa yeroo adda addaatti poolisii keessaa, raayyaa biyyaa keessaa, kaabinee mootummaa yeroo adda addaatti yeroo itti nama ajjeesan nama to'atti godhanii fi miidhaa adda addaa miidhaa qaama adda addaa namarraan gahaatti wanti jira. Kun ammoo yeroo adda addaatti osoo ittiin gaafatamin waan hafaniif aadaan akkasii baratamaa waan ta'eef biyya keenya keessatti poolisiinis raayyaan biyyaas even kaabinee mootummaas yeroo adda addaatti namuma ajjeesu maal godhu namni isaan gaafatu hin jiru sababa wayii dhiyeessu garuu ifannoonni beekamuu qabu seerri haaluma kamiinuu nama ajjeesanii iddoo adda addaatti darbuu mitiin miidhaa qaamaa kamiinuu irraan gahuudhaaf hayyamuuf hin jiru. Seerota idil addunyaa Itoophiyaan mallatteessite raawwatee kan caccabsudha jechaadha wanti amma raawwatamaa jiru. Rakkoon nageenya biyyattii keessatti mul'ataa jiruu fi sodaan nagaan baanii galuu uumamaa jiru biyya kana gara hin taanetti kan oofu ta'us himan. Biyyoota akka Somaaliyaa fi biyyoota biroo dhiittaa mirgoota namoomaatiin beekaman keessatti wantoonni adda addaa yeroo adda addaatti irra deddeebanii raawwataa turanii wantoonni akkasii yeroo adda addaatti namni ayyaama mana murtii malee murtee seeraa malee bakkuma argamatti ajjeefamee darbamuu fi wantoonni akkasii biyyoota akka Somaaliyaa maaliif akka geessu ammayyuu irratti kan mul'atudha. Keenyas waan kanarraa adda ta'uu miti. Egaa amantaan uummatni mootummaa irraa qabu yoggaa hir'ataa deemee bakka dhabamu biyyi gara ofiin of bulchuutti hundumtiyyuu seera gara harkasaa keessatti galfachuutti yoggaa deemu biyyi gara duudamuutti deebi'aa jechaadha. Yeroo dhiyoo as godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hidhaa reebicha dararaa fi ajjecha uummatni qaamolee nageenya nurratti raawwatamaa jira jechuun komatan simbiraan gaaturuun kennaa ni yaadatama. Oduu walqabatuun jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambii Doolloo humna nageenya mootummaatiin ajjecha hidhaa fi reebichi hamaa lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiraachuu komatan. Akka jiraattonni bilbilaan OMN itti himanitti sodaa ajjechaa kanaaf hawaasni qe'ee fi qabeenya ofii dhiisee baqachaa jira. Taganjee Daaqaa achuma gabaasa dabalataan ergeera. Jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambii Doolloo humna nageenya mootummaatiin ajjecha hidhaa fi reebichi hamaan nurratti gaggeeffamaa jira jechuun komatu.
Akka jiraattonni kanneen bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanitti uummatni ajjechaa waraana mootummaan irratti adeemsifamaa jiru sodaachuun qeefii qabeenya isaa gadhiisee bakka bakkatti buqqaa akka jirudha kan isaan nutti himanii. Galgala nama karaa irratti qabanii reebuun hidhuun dubartoonni naannoo karaa magaalaa dhaqan kana hamma tajaajilullee irratti gahaa jiru. Nama reebuun immoo eebicha addaa jechuudha. Hamma namni dhala godhachuu hin dandeenye kan isaan reebaa jiran namoota keessa hidhamanii jiran kan qaama saala isaa kanattis yeroo adda addaa bishaan hidhanii fannisuun dararaa hamma hin jedhamne kan nama keenya irra gahaa jiru. Deebi'an hidhanii namoota abbootii qabeenyaa ta'an immoo hidhanii ka'anii fi ergi hidhanii booddee qarshii mana fide jedhanii daldala qabu kan barkeedhaan taksisiin gaafatanii qarshii gaafatanii mana hidhaatti wal baasaa jiran isaan jiran. Uummanni hojii hojjetee bulu magaalaa keessa socho'ee dhume dandeessa. Amma namoota hiyyeessa irraa kanaaf namni hojjetee magaalicha keessa jiraatu hundumtuu baay'ee dhume. Namni hafee hin jiru hiyyeessa irraa kanaaf. Gaafa dubartii abbaa manaa qabdu dhaqanii mana keessa qabatan ni iyyite obboleessa abbaa manaa irra dhaqee kana booddee rasaasa itti dhukaasanii obboleessa abbaa manaa irra madeessanii dubartii feeyyitu sana ammoo jechuun harma seera dhukkanii jechuun dubartiin sun ulfa. Nama maqaan ishee Oftee jedhamti. Obboleessa abbaa manaa Oftee sun immoo Zaakin jedhama. Hospitaala Dambidooloo keessa nama kana waajjira poolisii dudduubatti namoota to'atanii jiran keessaa dargaggoo Saayyoo jedhamu waajjiruma keessatti eegsisan. Waan tokko iddoon samiin irra hidhamu. Naannoo buufata poolisii godinaa dudduubatti lafatti nama qabanii nama reeban qabu lafatti nama hidhan lafatti nama dararaa qabu. Mucaa bobee galu kaasara bobeeffachuuf bobee galu naannoo ganda addoo keessatti ta'anii ajjeesanii waraana mootummaa dhibbatti uummanni kan iyyataa jiru walakala dhabee kan ta'aa jiru waraana mootummaati malee qaama biraa tokko hin beeku uummanni kan miidhaa jiru waraana mootummaati. Yoo hin danda'ama ta'e waraana nutti cuufu nutti dachaase kana nurraa kaasu mootummaatti kana iyyanna uummata keenya iddoo biraa jirutti immoo gaafa shawwaan dhume hin teenye gaafa booranni gaafa baaleen dhume hin teenye wallagga dhumneerra nufi tuuf jedhamaa jiru dhumneerra ilmaan keessa dhumeerra iddoon sabni Oromoo jiru akka nu iyyatu. Kaleessa galgala humnoota poolisii federaalaa naannoo buufata xiyyaaraa kan jiranii mana jireenyaa keenya keessatti ijoollee wajjin achi keessatti wal qabatee yommuu jedhu isa booddee hundi keenya yommuu jammannee miseensa isaanii waamne taateen badda wanti jiru taateen suni taatee qindoomnaan wanta ta'edha. Isa booda lafanii ba'ee gibbii fakkeenyaa keessaa ba'ee dhufee ammee foodii ta'e gombisuu isaa yommuu arginu ammee keenya irratti keessumaa danda'ee yommuu qabannu isa booddee gibbii keessaa rasaasa kennu turoomsutti kaane. Rasaasa kennu tuquu keessana keessa haadha manaa obboleessa foodii Oftee Dabalaa nama jedhamtu rasaasa lamaan kalee gara bitaatiin luqqeessuu gara mirgaa kana rasaasa lamaa rukutan du'e ta'uusaa nama mana qabuudhaa eeggatee rukkisanii waggaa keenya buuse dabalataanii obboleessa koo Zaakir Mahammad kan jedhamu tokko kalee isaa gara mirgaa kana rasaasan dhahanii halkan sana Hospitaala Dambidolloo kan dhaqe ta'uusaa. Dhimma komii jiraattotaa kanaa fi kantiibaa magaalaa Dambidolloo kan ta'an obbo Iyyaasuu Qannaa gaafachuuf irra deddeebinee yaallus bilbilli isaanii hin hojjetu. Bulchaa godina Qellem Wallaggaa kan ta'an obbo Gammachuu Baqqalee immoo bilbilli isaanii ni waamaa hin kaasanii. Magaalaa Hoolataattis namoonni nagaa lama qaama nageenyaatiin qabamanii eessa akka geeffaman dhabnee jirra jedhumaatiin waajjirri bulchiinsaaf nageenyaa magaalichaa dhimma namoota jedhaman kanneenii waan beeku hin qabu jedha. Qaasim Amaanoo gabaasa dabalataa qaba. Jiraattota magaalaa Hoolotaa kanneen ta'an obbo Addunyaa Dibaabaa fi Biraanuu Dhaabaa gaafa guyyaa 8 baatii 9ffaa bara 2012 magaalaa Hoolotaa keessaa qaama nageenyaatiin qabamanii hanga ammatti iddoon isaan jiran hin beekamu jechuun maatii fi jiraattonni tokko tokko bilbilaan nutti himanii jiru. Addunyaa Dibaabaa Biraanuu Dhaabaa yeroo turee beeksisuuf ni waan malee sadadarree laatana fi beeksisuuf nagumaan hin jiranii bakka kana kan hin deemanii ada ammaatti addunyaa asibiti ta'anii maatiin barbaadaa turanii ijoollee barbaadaa turre ijoolleen kun amma ammaatti asibiti asibiti ta'anii hin dhufenne. Haadha warraa obbo Addunyaa Dibaabaa kan ta'an aadde Tolashii Baqqalaa abbaan warraa isaanii sababa hin beekamneen magaalaa Hoolotaa keessaa qaama nageenyaatiin qabamee iddoo geessan hin beeknu jechuun OMN'tti himanii jiru. Gabaasuma lamaaf kudha tokkooti irratti ana meeshaa walqixxa irratti ciisanii achi amma immoo hidhamee erga bahee booda ergasii geessanii hidhanii hambara ture amma immoo achi bahee biyyumatti hundee godhee magaalaa Hoolotaa osoo karaa fudhatee jiraatu achi iddoo shamii balleessa tokko malee fuudhanii bakka buusan guyyaa qidamee sa'a 8 keessa gaafa guyyaa 8 sa'a 8tti naannanii qabanii godinyaa isaa wajjin jedhan yeroo sani yeroo mana abbaa deemanii gaddaa jedhaniituma makiinatti yaasanii fuudhanii deeman jedhanii odeeffannaa kennanii yeroo san biyyan jiru ergasii iddoo inni godhamne iddoo jiraatee isaan beennu namni kun nama maatii abbaa faadha hin qabne ijoollee abbaa faadha hin qabne ijoollee nama barsiisa
Anis dhiyeedhee maatii isaa mucaa tokkichaa namni kun nama humnaan hojjetee buluudha iddoon inni godhamne deemnee barbaadu fi turree nama akka qalleeyyii waan ta'aniif baay'ee rakkataa jirra. Itti gaafatamaan waajjira bulchiisaa fi nageenya magaalaa Hoolotaa Komaandar Haayiluu Lataa namoonni kunneen magaalaa isaaniitti qaama nageenyaatiin butamuu isaanii wanti beeknu hin jiru jechuun bilbilaan nutti himanii jiru. Komaandar nama lama Biraanuu Dhaabaa fi Addunyaa Dibaabaa nama jedhamu magaalaa keessatti hidhamanii turanii gara isaan deebi'anii hin beeknu jedhan. Biraanuu waan beekne qaama lallaata yoo karaa naafini qaama nageenya jechuun karaa poolisii kunoo hundee malee akka keenyatti odeeffannoo isaa qaban. Nama jira maqaadha kan hin lachuu quba qabdanii. Hin qabdani. Manaa gaafatanii biirootti dhufanii jiru garuu waan isaa ani hin beekne akka dhageenyatti gaafa wanni isaa qabu bakka tokko GPS jedhamaa namoonni barbaadaman akkasitti wanni jechuu danda'u malee akka keenyatti mo'annoo isaan kan godhate. Waajjira poolisiitiin wal dubbisanii waan kana mirkaneeffatan qabdanii. Gaafa maatiin jechuun nu raawwatu isaanis waan isaa akkasitti hin beekne. Saatiiwwan 24 darbanitti qorannoo namoota 3,452 irratti godhameen namoota 30 irratti koronaa vaayirasiin argamu ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Namoota kanneen keessaa 11 seenaa imala alaa warra qaban yoo ta'an 5 immoo tuttuqaa warra qabani. 14 darbaniif immoo warra seenaa imala alaas akkasumas tuttuqaa namoota armaan dura dhibee kanaan wajjin qabamanii beekamanii kan tuttuqaa hin qabne ta'uu barameeti jira. Walumaa galatti hanga yoona Itoophiyaa keessatti namoonni COVID-19 yookiin koronaa vaayirasiin qaban 731 gahanii jiran. Namooti 14 haaraa sa'aatii 24 darbanitti dhibee kanarraa kan bayyanatan yoo ta'u hanga yoonaatti walumaa galatti namooti 181 ta'an dhibee kanarraa bayyanachuu ministeerri fayyaa himee jira. Namooti jaammoo hanga yoona lubbuun darbeeti jira. Hanga yoonaatti dhibee kanaaf warri qorataman walumatti Itoophiyaa keessatti jechuudha namoota 91 fi 616 ga'u ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Oduu xumuraatii weerarri hawaannisaa gaanfa Afrikaa weerara koronaa vaayirasii fi balaa lolaa naannawaa kanatti irra deddeebiin mudachaa jiru wajjin beela hammaataa hordofsiisuu danda'a jedha Oxfam. Maxxansi Oxfam kan caamsaa 25 akka jedhutti keessumaa weerarri COVID-19 fi balaan lolaa weerarri hawaannisaa akka hammaatu haala mijeessaa jedhe gaanfa Afrikaatti. Oxfam miliyoononni bahaa fi giddugaleessa Afrikaatti duraanuu balaa lolaa fi koronaadhaan miidhamaa jiran weerara hawaannisaa kanaan oomisha dhabuun beelaa fi hiyyummaan miidhamuu danda'u jira. Roobni cimaan waggoota 40 darbanii as naannawa kanatti mul'atee hin beekne lolaa hordofsiisuun lammiilee 400 ol lubbuu kan galaafate yoo ta'u miliyoona walakkaa moqqee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuu hima gabaasi kun. Kun immoo weerara hawaannisaa hammeessaa kan jedhu gabaasi kun weerara hawaannisaa hamaan waggoota 70 as gaanfa Afrikaatti mul'atee hin beekne kana hordofee weerara hawaannisaa hanga harka 400 dabaluu danda'a yaaddoo jedhutu jira jedha. Ooyiruuwwan oomisha hektaara 10,000 Keeniyaa, Itoophiyaa fi Somaaliyaa balaa kanaan miidhamuu danda'us jedhee jira. Uggurri mootummoonni naannawa kanaa weerara koronaa vaayirasiif jecha kaa'an weerara hawaannisaa to'achuuf gufuu cimaa ta'ullee kaasa gabaasichi. Gaanfa Afrikaa lammiileen miliyoona 33 durumaanuu wabii nyaataa hin qabne keessatti hanqinni nyaataa uumamuu danda'a yaaddoo jedhus kaa'eeti jira. Miliyoona hedduutu immoo hiyyummaaf saaxilamuu danda'a jedha. Kana hordofeen Daayirektarri Oxfam kan bahaa fi giddugaleessa Afrikaa Liidiyaa Zigoomoo rakkoo kana meessaa jiru rakkoowwan walirra dhufuu isaaniiti jedhan. Torban darbee baankiin addunyaa biyyoota baha Afrikaa gargaaruuf liqaa doolaara miliyoona 500 kennuu kan yaadachiise Oxfam Keeniyaa fi Ugandaan IMF irraa liqaa guddaa COVID-19 to'achuuf oolu argachuu hima. Arjoomtonni idil addunyaa biyyoota kanneen gargaaruu akka qabanis Oxfam waamicha godheeti jira. Dootota himben oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabnee jirra. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii tufuu hordofaa.